miidhama lamaan kana nu gidduutti akka manguddoo murtuu laaltee yoo isaan fudhachuu baatan akkati yookaan isaan ol dabarsita yoo anateellee waan manguddoo murtisan akkasumatti ana heera akka dhiisituun barbaade. Akkas na'am haqa jiru manguddoo murtee kaate haqa jiru wobti badii qabaate sitti murtee guddoon waan dandeessu si gargaarti. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh kabajamtoota fi hordoftoota tolaa Orooshaw jirtu baga jiraattaniin isin jaa salaamtaan teenye gaasumaanuu gaa laga gaara qaxxaamurtee bakka jirtutti isin hageessu jecha arraan tanaas gaa kunoo maal jennaan gaa akkuma isin dhiisii gadaa kana qabdee achi hin geessinii waa'ee ati gadaan qabeetti irratti sila gadaa ati qabuu barbaadde irratti miyyootanallee niin fuudha jee fuudhi janiini fidanii fi saniifu waan kana irraa dhaabbadhu warra naan jechuu turtanii fi kanatti illee dawwaltanii kan karaa adda addaatiin dhuftanii dhiisii jechuu jirtanis ulfaadhaan isin jechuu barbaada. Asumaanuu ammoo irra caalaan keessanis akkasumatti koomentii jalatti mucaa waan kana dhiisii waan kana takka qabamte atiis harkaa baate amma booda rakkoo hin uumini waan kana irraa dhaabbadhu jettan. Hayyee irraa dhaabbee harkallee isin darbu maaliif harkallee isin darbu namni nama jaalatutti waadhaama waan ta'eef ulfaadhaadha. Garuu anis akka tasaatti dhufee yeroo sunitti akkumaan osoo manatti hin galin jarjaraan manaabee nama qaama seeraa biraan dhaqee jechuudha. Qaama seeraa bira dhaqeetis yeroo sanitti ani gadaas fuudheetuma geessuudhaan barbaade viidiyoo sana dura dabartetti illee angadaa akkaan achi geessu isaa fi gololchallee dubbachumaan ture. Garuu ammoo irra caalaan keessan yaada dhiisii eegettan dhiisuun anis dirqama jechuudha. Namni nama dhaabbadhu jeen hin qabne rakkoodha waan ta'eef anillee dhaabbadheen isin jechuu barbaade. Asumaanuu ammoo shiftaadha nu bitanii shiftaadha bitanii maallaqaan nu fidu jiranii waan jiru tokko as keessa ni deema. Gama kaaniinis tola shiftaadha bitte malee poolisaa miti biyya namaatti eenyumtu hayyama poolisaa yookaan achi keessatti gahee hirmaachuudhaa hin qabu waan jedhan takkaas sanis dhuftee jirti. Sanillee isinitti agarsiisuu illee ni danda'a. An akkuma dhugumatti qaama seeraatti dhufee jechuu barbaadeeti. Maaliif irra caalaa namni tokko poolisaa miti shiftaadha itti bittee saniifuu waan kana dhiisii kana waan akkanaatiin nun sobinii poolisaa miti warreettaniif jechuu barbaadeeti. Innillee kun akkuma agartanitti qaama seeraati. Ammas asumaanuu wanni dhufneef isumaatu na dawwalee na yaame dubbii san lafarra harkiftee jirtaanis dheereessitee jirta. Iyyata keetillee akka dirqama kiyyaa siibee si ol geesseetiin jira. Saniifuu ammoo akka jalatti nu geessitu waan jiruun na dhufe asumaanuu ammas idduudhaan namni biraatis dubbii tana keessatti hirmaatee laa tola waan kana sirriidhaa miti. Atis jarjartee dheeytus irraa dhaabbadhu waan jiruun dhufe jechuudha. Hunduma keenya atis maaliif irra caalaa namni tokko waraqaa ragaatis hin qabu. Eenyumti Oromoo ta'e biyya namaa keessatti poolisummaa hirmaachuu hin danda'u waan jedhan takkaas argeetiin jira. Atilleen itti agarsiisuu ni dandeessa warroottan sheetaa jiru. Namni beektaa amma biyya Arabaa jirra. Namni gurraachi akkamitti hirmaata waan jiru takkaas ni dhufti. Atillee karaa irra si fidee qaba malee jaalattee waan dhufte natti hin fakkaatu. Garuu akkaan itti si beekuu fi akkaan itti seenaa kee dhageettis hawuma akkasiiti namaafis ibsa godhuun silaa ni barbaachisa. Nama biyya qabu atis garuu ammoo waan irra dhaabbattee as dhuftee qabda jechuu barbaadeeti. San yoo deebisuuf illee ni dandeessa. Asumaan karaa sagantaatti ce'uudhaaf yookaan ammoo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhaggeeffattoonni keenya hundumtuu kadhagaa jirtanu mucaan kun dhugaadha. Torbaan tokko hidhame tolaan kun nat dhufe kan inni nat dhufe maanni biyya jirru keessa nu jirru kun afaan Arabaa haasaan maanni anoo ummata kanatti ergan seene ture an waan shiftaawii waa cuutti bitee jettanii waan haasoftanuu fi amantitti oofaniitiin isin amanaaf ifan. Kan nat dhufe maanni qaama seeraa tokko an ammas taanaan boris taanaan waa kijibaa wayitii shiftaa wayitii jechuudha. Nat dhufe hogga nat dhufe jedhu iyyata isaa kana fuudhee tole gadaa kana qaama seeraatiin fuudhee mana hidhaatti geessuudhaaf yeddu lamaan jiraa kana
ilaallee yoo badiinsa kana bira ta'e badiin immoo gadaa bira ta'e jedhe gidduu lamaan jiraatti ilaallee yoo jarroo kabadii raawwate sun waan gama tiyyaan itti murteessinaan didee hin fudhu jedhe gara qaama seeraa karaa qaama mootummaatti ofirraa ni dabarsina. Ammoo inni isa yaameen egaa waan kana dubbannee finna malee anis isinii waliin hirmaadha. Ni gadaanis nama keenya nuti afaan Oromoo tokko haasofna asumaan hin dabarsinu je'eetan yaamee jira. Amma bor jara waliif finnee ni dubbanna insha Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Oromoo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Millee obbolummaa rabbii walitti nu fide wanni kun waan badii guddoodha. Akka biyya kanaatti waan fakkaatu miti. Seera asii kana ol dabartumaa fakkaatu miti. Hin fidnaa jiddu lammaan jalaa kanaa fidnaa. Gochi kun gocha hamaadha. Gocha cimaa waan ta'eef jarallee walitti fidnee jedhuudha akka fidnu barbaanna. Jarallee akka ol hin dabarsine isin jedha. Anillee akka nam tokkootti jedhu lammaan jalaa kana anillee kutaan keenyallee adda ta'ullee jedhu lammaan jalaa kana akka nam tokkootti ilaallee kutannee adda qooddannee waan fidnu barbaada. Amma akkasitti yoo dhugaadha kutaan keenya adda ta'ullee dhugaadha namuu aadaas ni qaba. Amantaallee takkuma qabna. Oromummallee waluma qabna. Atillee dhufuudhaaf ulfaadhuun jira. Amma duuba Abu Kamaloo akka jiruudha. Akkuma amma jeetti jidduu lamaan inni fixaa jeega. Amma kan inni itti na yaame gama seeratti siifin dheessallee naan jee ammaan tana manguddummaan finnaa jee beeyta. Manguddummaadhaan fixuu waan kana duuba ni dandeessaati. Waan kana fudhattee dhimmi kun beekadhu nulachuun miidhame waan ta'eef hamilachuu ni dandeessaa yookaan ammoo qaamuma seerarra dhiiseetiin akka inni fixu godha. Nin danda'a nin fixa jedhu lammaan keessanillee nin fixa. Nin maladhaa. Wanni kun waan gocha guddaa waan ta'eef nin maladhee nan fixa isiniin jedha. Dhugaadha yoo kan fixu ta'e egaa ammaan tana egaa duuba jara saniinillee wal quba qabda. Egaa ijoollee tanaas atis yoo amma dura amma gaanii fixatteetuma na wajjillee hirmaattee yoo ijoollee sanii wajjin yaani amma dura akkana isin jidduu hin fixa jettee gaafattee. Gaafadhee jara illee itti mari'achiisa nin fixa jara illee gaafadhee itti mari'achiisa. Ajila rakkoon qabu akkas taanaan yoo fixuu dandeessan gaa asumaaf yoo ammas kana booda beektaa wanni isaan na godhaniis waan hedduudha anasumaaniin dabarsa yeroo hedduudha kan rakkoon dhufu jiru. Sanumaafuu amma namni irra caalaan manguddoodhaan fixaadhaa jenna. Anis akka nama tokkotti akka atis bagalatuumi bagalufte yoo fixuu ka dandeessan taate ni fixanii yoo fixuu ka dadhabnu taate ammoo akkamni goona duuba Abu Kamal suma kan ni nawa. Egaa waan fixuu dandeessan ni finna jettanii jettanii kalaas anis isin bira nin jiraadha. Maaliif akka seeraatti immoo isin bira jiraachuun tiyya. Animma isin itti kenne taa'in isin dhaggeeffadha. Taa'in isin dhaggeeffadha kalaas yoo inni dadhabee egaa manguddoon darbanu jettanii. Dhugaadha manguddoon darbanu yoo inni danda'ee ka dubbatu ta'e anis isin biran jira. Malee asumaan immoo fuudhee wanni bilbilee si yaameef amma sirra deebiin haasaara. Wanni si yaamee fi egaa anis immoo saba keessanii afaan tokko haasofna. Amma ati dhufti natti mattee akka ati natti matteen fuudhee qaama seeraatiin gahee hidhaa hiisisuu wallaalle. Maaliif hedduu lamaan keessan ilaallee wanni si yaame hedduu lamaan keessan ilaallee yoo gochi kun ani hin ta'u akkanatti naan ta'uu ka gadaan jedhu ta'e ala wassaalan waan addallantanuu qabdanuu saba keenya ta'a. Maaliif asumaan utuu nuun hin haasa'in gadaa kana tolaan dhufee mannaan maaliif fuudhee utuu nuun hin haasa'in nurra fuudhee nurra darbee maaliif mootummaatti qaama olaanaatti maaliif dabarsaa maal jettani. Maaliif mootummaatti dabarsaa akkanaan hin jennee akkanaan hin jennee dhaban nan komanneedhaan si yaamee kalaas hedduu lamaan keessan ilaallee yoo wal diddan ala wassaalan. Ammaas beektaa kana biraan aarii keetii fi janiiti mijoo haaree takkallee gadumaaf fidee fi dheengaddaallee oduu wanni san hin dhufin beektaa si dubbadde akka dheengadda osoo wanni mijoon sanillee hin dhufin dura kaniin si dhufee akkas itti mana seeratti akka gadaan adeemsitu jee ammallee duuba yoo manguddummaadhaan fixuu taate ammallee gadaan kun mijoo fuudhii jee isaa fi obboleettiin mucaadhaa
fuudhii ijeen mijoota akka fideef. Haya. Mucaalleen hin fuudhu jechuun jira beektaa. Hayya. Duuba bakka kanatti qaama seeraa geessuun nu laallatu. Muyyoon sun ka fuudhi jedheetti gadaadhaa fidee inni. Obboleettii aaneedhaati. Obboleettii mucaa sana fidee fi gadaan kun immoo inni isaan laaleef. Isaan laaleefi hayyee fuudha kana keessatti gadaati ilaallatamoo namatti ilaalee fidaaf. Hanga akkana bakkaan beekutti akkuma aadaa fi shiree qabnutti illee egaa yoo ta'e haati illee si ilaalti abbaallee mana gosarraa si ilaalu ni qaba. Osoo ati hin laallatin illee ollaalleen intala kanaa fuudhijee waan si gorsu akka ni qaba beekadhu. Amma gadaan obboleessa isaatu mana seeraa nu geessu deema. Isaatuchi dhaqee ammaas kana jechuun jira. Sanumaafuu obboleettii isaa tanas jalaa baafna tanallee itti fuunaa jechuun jira beektaa. Ko amma ti obboleettii sana jalaa baafnee gadaa itti fuunaa jedhan. Gadaan ittiin fuudhaa jechuun jira. Gadaa ittiin fuudha jechuun jira. Inni immoo ni fuudha jedhee ittiin walii galee duraan keewwateera iyyata kennatee keewwanna bira keewwateera naa barbaad jedhee. Ani san isaan wal quba qabaatanii sin beeku baraan wanni kana isa kaaseef ka akka booda dubbiin nu hin qabne dubbii san keessatti akka wanni biraa miyyoon tunis yeroo san keessan dhufne ammumaan tanaan fuulduratti miyyoo tana hayyee ta biraa amma ta duraanii ta bultii laayite hutte sanis ulfooyitee kutte jenna namni ulfeeyse hin beekamne gadaadhaan jechuun jira mucaan yeroo sanitti biraa maraate waan ta'eef ammaas yeroo manguddummaadhaan fixadhaa jettan dubbiin tunis keessa dhufti dubbii tana yoo mana heeraa geessinee mana heeraa laallee jechuun barbaade. Galatoomi galatoomi. Amma keetiif ka gadaa ulaa biraati. Ka keetiif ka gadaa sana ni dhuma. Tola ka keetiif ka gadaa ni dhuma. Marabaayyee. Ala ka gadaa keetiif ka gadaa fillee kaane. Isin waliin nagaatatan moo kam? Deebitanii isinumti immoo gadaanii fi atiif manguddoon gatteessanii dubbii sana ilaaltanii yoo dubbichi gara qaama seeraa ta'e natti dabarsitan. Ammoo keessatti dhuma bor. Insha Allahu ta'ala. Keenyani dhuma barra bakka sanitti haasoo namaallee hin qabani dhiifama naa godhi. Miyyoo san gadaadhaaf fideef jechuu barbaadeeti. Waan fideef dinis. Isaaf obboleettii isaa. Sababa kanaafan fidee jedhee waggaa keessan nu beekee kanaaf waa sababa kanaafan fidee jedhee Kamiyyootichi dabarraa. Kamiyyootichi dabarraa. San rakkoon qabu halaas kanamo ammaaf mangudduma irratti dhiisee jechuudha amma akkaatii waliin dabarsine. Iyyata galchitellee akka ittiin deemne asumaan ammaas manguddoodhaaf dhiibnee manguddoon halaaltee waan kana. Eega manguddoon miidhama gama lamaan irraa qulqulleessite. Achi booda miyyoo amma gadaan fidee fi kana itti dachaanaa jechuudha. Maal irratti akka fideef duratti jimaa fi gadaa tana finnaa. Maaliifan keetiif ka gadaa finna jedhe. Ayyanna gola keesseene. Iyyanni keesseenee ka'ee ammas waggaa gubbaadhaan amma waa'ee miyyoo saba gadaatiin seenu iyyata lama waggaa hammalatu. Ayyee qaamni mootummaa maal jedhu gocha tokko tuun raawwatiin tokko huumeedhaan hidhaa waan guddoo barbaada dhimee irratti barbaachisa. Amma maalli teefillee kaaneetii keessan lamman fillee kaanee kagama mugayyoo immoo itti tarkaanfanna manguddoo waliin an dura bu'eesse inni qaama mootummaatti waliin dabarsu. Waliin dabarsitu. Halaas akkas taanaan rakkoo hin qabu. Beeyita miyyoollee ammuma fuudhee jechuu jiraniini asumaanummaas. Miyyoo tana qabanii mana heeraatii dhiyeessuun hin danda'amu waan jiru tokko ammaas asuma keessa si gaafadhee gaasirattuu manguddoon gattaa fixaa jettee mire san waan manguddoon murtee qoona moo akka mire. Miyyoon kun kan eenyuuti? Miyyoo gadaa fideen kan baateetis hin beeku mucaalleen irratti deemaas. Gadaa fide amma miyyoo kana. Miyyoo kana gadaa fide mucaalleen irratti deemanii fuudhu waan namni alaali akka waan yaada jiruuti. Ta'uma afaan gubbaati garuu wanni kun booddee ni dhugoomaa waan jiru takkaaf amma qulqulleessuudhaaf. Galatoomi amma kan duraanii ulfooftee kutteette. Miti amma deemtee kan duraanii ulfooftee kuttee ammas immoo deebi'ee kana fide maalummaa siyyuu hin barre eessaa dhuftee. Yaada gaariidha kun akkamitti fidee gadaan kun mucaan irra dide maal goonaadha. Maal goonaadha. Sanas muyyoon kun duraan ani hin beektu. Ani hin beektu. Hin beektu ani. Hin beektu isaanii fideef. Gadaa fideef. Gadaan kun yoo duraanii
gadaan kun yoo namticha ishee adii kan nikaa nama hidhu ta'e haala wassaalan aanii fudhateetti dhallaan nikaa hidhu taakka kanaas nama tokko siifan jaalle jedhee fiduun kun waa biraati kun. Egaa bultii tana keessatti waa biraati kun. Amma naaf mucaallee walitti araaramne nagee walii qabna obboleettiitti jallee mana jirti. Isallee jan manaa baase ani waan isan irratti illee dubbachuu hin barbaadu. Ammoo kanuma akkuma fixxanii barbaada. Atillee egaa dubbii tana keessaa hin haftu garuu manguddummaadhaan yoo ta'es ati akka qaama seeraatiif osoo hin ta'in akkuma manguddoo tokkotti nu wajjin hirmaattee fixuu nu wajjin laalta. Yoo ammoo manguddoo yeroo san waliin atillee bira gattee ishee laaltee yoo inni kun qaama seeraa dabalate sirrattuu waa namni duratti dhufe si sumaatu afaan tokko dubbannaa mimmaas narrallee siitu arabaa walii gala. Yeroo san sumaatu waan kana akka karaa isin itti dhufe kanaan isaaniin iyyata isaanii kan jechuu barbaadeeti. Yoon dhaqallee ati naaf ragaadha ammas siitu itti nu geessee mi'oon kana. Egaa sibira inni dhufeef akka isaanii yeroo san yoo sitti dabarte sumaatu ol geessaa jechuu barbaadee ta'a. Maaliif dararama biraallee hin danda'u waciillee hedduudhaan baasee waa hedduudhaan hin miidhame waan ta'eef anis akkuma isaan miidhamanitti anis miidhama lamaan kana nu gidduutti akka manguddoon murtuu laaltee yoo isaan fudhachuu baatan akka ati yookaan isaan ol dabarsita yoo ana ta'ellee waan manguddoon murtisan akkasumatti ana heera akka dhiyeessituun barbaade. Akkas na'am haqa jiru manguddoon murtee kaate haqa jiru woobti badii qabaate sitti murtee manguddoon waan dandeessuun si gargaarti badii kan keessirra murtee. Yoo badiin gadaa ta'e dubbii abbaan bira hin jirre iyyeetti itti Oromoon. Haasaa keessan kana amma siyaame asiin qaama mootummaatti ol dabarsuutti hadha dandeettii ni qaba. Maaltu dandeettii ni qaba. Kan immoo na qabe immoo maalni ol dabarsuu kan na qabe maalni nuti lammii tokko. Boroo numti qaama seeraatti dhaqee tolaan himatee jedhu kun afaan Oromoo keenya afaan keenya dubbata. Yeddu lamaan jara laalee kee kabadii godhee immoo waan manguddoo itti murteesse dide fudhatee maan deemne maaliif hedduun ilaallee booda maaliif Finfinnee maaliif Finfinnee komiin ni jirti moo hin jirtu ni jirti. Kanaafan si yaame borni finna kalaas badii fudhatee badii guddoo fudhatee waan nuti himnaan dide manguddoo itti himnaan dide ala wasaana. Ol dabarsita jechuudha. Ammallee egaa bagana yaamte anis asumaanuu kaameeraa kaayyadhee akka hordoftoonni fi namootaan dhageen waan kana yookaan quba qabaatan jechuu barbaadeetiin kaameerallee kaayee waan biraatiif miti. Asumaanuu hordoftootaa fi kabajamtoota keenya qaqqaalii baga jiraatanii isiniin jaa hunoo nuti karaa kanaan akkana ni finnannee itti yaa'u jirra waan isaan jaanis ni laallaa wanni irra caalaa kaameeraa kaayee dhufe akkuma taraa duraa isiniin jeetti. Akka shiftaa jettanii waan akka isaan jansanitti shiftaa jettanii yaanne maaliif maqaa wal balleessuunis faayidaan qabu. Namni tokko ogguu bakka dhugaa dhaqe waan akkasii godhachuunis rakkoodha. Sanumarraa hin kaameeraa kaadhee innilleen obboleessuma keenya obboleessa rabbiiti. Waan kana yeroo hedduu innilleen irratti hirmaachuu osoo hin ta'in akkuma keessanitti nama laaluu ture nama asitti dhiyeenya qabu. Innilleen akkasuma na dhufee garuu kaameerallee seenuu hin feene waa hedduullee hin dubbanne. Maaliif ani hangasumaan dubbadhaa yaani waan kana qabeetuma angaleetumaan dubbadha malee asirratti illee wanni dubbadhu hin jiru jeellee yaada hedduudha akka yaada isaanitti ibsatti akkana jechuun barbaadeeti. Saniifuu gaa hordoftoota fi kabajamtoota keenya akkasii gaa walitti dachaanaa isaan sirrii jiraatanii ani sirrii irraa maqee akkasii gaa waan kana gadaa miidhuudhaaf osoo hin ta'in gadaa qaama seeraa jechuun nama tokko seera qabeessaan fuudhaniituma tasgabbiidhaan waan kana yookaan mana heeraa yeroo san yoo dhaqanitti achitti waliin abbaa dhimmaatii fi dhimmamaa doosee isaanii waliin kaayanii achitti abbaa badii qabu itti murteessanii yoon ani geessallee badiin kiyya yoo ta'e narra qulqullaa'ellee anillee akkasumatti wooma lama waan akka nagayni dhufee nagayaan dhumu waan jiruufin gadaallee wanta akka achi dhaquu barbaade malee rakkoo biraatii miti. Maaliif innillee gadi dhiisinaadha yeroo hedduu irra deddeebi'ee dubbate maaliif mucaan kun waan nu fidu hin beeknu akkuma jedhee inni himatetti awwanni hamtuu taniin fidu deemu hin qabu jechuu barbaadeeti. Asumaanuu waa khalaas hanqadhumatti nu hordofaa inshaallah boru innillee keessaa nafuu akka nama tokkotti manguddoo ta'eetuma keessatti hirmaatee yoo manguddoon isaaf kannite akka manguddummaa fixi yaaninis isumaatu fixa yoo ammoo manguddoon nuuf fixa ati qaama seeraati. Caqasiituma akkasii sidda barsinaa jaaniinis samman guddoodhaaf dhiifna
تا جماعة سيتيز جوان نجت تنيل اسمه ما فين يسجل بربادتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته